daawwattoota daa'imtuu miidiyaa yoo yaa nageenya sanbadaadha har'a rakkisan agartan kaa'ee abbaa gadaa 73 maadda borumadha jira koroo gadooma waan inni harka qabu odeeffan akka xumura qoomite naannoo waliin turaasanii jenna. Ayyee abbaa gadaa yoo yaa nageenya badhaadha qaayiteetillee baga nagaa nu simattanii baga nagaa nufta akkasi duuba nu daa'imtuu miidiyaa nu jedhanii waan gooroo gadooma akka raab hankeetiitti maan gubbaa jirtan yaa'ii keessan kun maan jedhamee yaamama. Yaa'ii keenini raagil namboru madaadan erga birraa kaanee sadarkaa dabbalummaarraa kaanee dabbalumtannee gara gammee dhumne gammee dhadhiqoo fi bortoo waan aadaan hojjettu jennee keessa hin dhumne kuusaan baanee kuusii aadaan kormu qaba korbees qaba kan qaalan dhallee keessa baanee amsa sadarkaa raaboma gubbaa jirra. Sadarkaa raaboma kan irratti immoo dhufeessuu jira nadheeni ilifii qabdi eertileen ilifii qabdi waan hedduu tas keessa jira waan jilaa hedduu. Akkaan isaanii gooroo gadooma kan irratti amma ardaa jila dureetti qubattanii gooroo gadooma tana akkuma yaa ardaa jijiyaa yookaan waggaa waggaan itti godaantanii aadatti geeggeessitan qabdammoo arduun kan ta'e sanagaa ardaa kan hin ta'e waan waggaa kana jiltii yoona naasitti hojjenne waggaa dhufuullee ammoo jirri qalbii hojjette olfannaa jechuudha. Waggaa waggaan fula fulaatti aadaan seegattamuyyuu deemtee jila hojjetta. Malee wanni fula tokkotti hojjetiin jirtu. Sadarkaa ammatan jirtan sadarkaa raaboma kanatti dhiirtilleen faaya kophaa qabdi dubartilleen faaya kophaa qabdi. Faayi amma tana akka isa war dhiiraatti faaya isan qabdan aadaa maan faa jira? Akka amma gam dhiiraatiin wanni jira. Saddeeta jira. Bokkuu jira. Wantee jira. Waraanaa jira. Aadaa tan tuffattee taliiraa wanni ati jiraan hojjettu taana. Waatiin immoo warrilleen waya warraa uffatee gorfoo hidhatee ciicoo hidhatee akkasitti ruddii ba'a jiltii warra ruddeedhani teen immoo sirba dhokisuuti sirba dhokisuu sirbine jechuudha. Baalguda illee tolfatama. Mataa dhaabbattee ittiin sirbita saddeeti asii akkasii gurmur keeyattee akkasii jala baataan bokkuu immoo lichootti hidhattee baataan waan kan kamuyyuu gisee jala baatu baataan malee waan kamuu deemtuun. Wanni fayyadamsa saddeeta baalguda bokkuu wanni kun hiikaa mata ofii qabdi wanteen akkasii waraanni akkasii waan kana fakkeenya baalgudii kaan isa maal jennaan. Kan baalguda kun baalgudii waan dhalatee booranii ittiin sirbu. Guddoo keessa qaba. Baalgud kana eessa argatanii maalirra argatanii ni maal? Baalgud kana hol guchiiti guchirra argatta. Hol guchii guchirra argatta. Akkamiin guchii sanirra akkamiin fudhatan? Isiin inni guchiin buuftee guchii keessaa fudhatanillee ni jira nam qabuullee irraa gumaanfattee argachuu hin dandeetta jechuudha. Nama dibirtiirra. Waraana wantee illee qabatan. Waraana wantee illee qabatta. Waraana wanteen kun inni yoo jala qabatan ammoo akka waraanaatti kaan isin qabda addatti hin jira. Waraana wanteeni waraanii duriitti illee ni lola. Amma immoo jilumaan hojjetta waan jala kan isiittiin hojjetanii jiran jechuudha. Keessa horfaa qaluu keessa horbeessa qaluu isi malee hin qalanii jechuudha. Kan inni odeeffatee dhagayetti sadarkaa raaboma tana waraana wantee akka qabatan eegii qabatan ammoo booranii wataadar dhibiin qabu xilaat hedduu waan qabu warri raabomir jiru kun akka wataadar booranaallee dur ilaalamaa tureedha. Wanni kun akkamitti jira? Wanni kun duri wataadar boorana jechuun nama raabaa kana namni raabaa kun nama diqqaa walitti godaansisan jechuudha. Nama dargaggeessa jechuudha. Nama ijoollee dhibiin qabu nama waraanaallee hojja loluu danda'u akka wataadar booranaatti akkasii duri walitti godaansisanii wanni inni immoo loluun immoo waraansunii fi wanti sun waan ta'eef waraanaaf wanti sun qaba. Waggaa meeqatti raabomtan keessa baanii gara waggaa 8 keessatti. Waggaa 8 keessa baatee gara Dooromaatti dabarte. Doorom geennaani abbaa gadaa hattaan taatee eeggachuu jirta jechuudha. Amma waggaa raaboma keessa waggaa jatumurra jirra. Amma waggaa lamcallaa qabna ta'a kennu waliif walii killee.
Galamaan kanaan achitti gara sadarkaa Doorumaa jechuudha. Doorumaa jechuudha. Warri haalleen gara sadarkaa Gadoomaa jechuudha. Warri san dur jiru. Gara sadarkaa Gadoomaa. Gara sadarkaa Gadoomaa. Gara sadarkaa Raabaatti. Kan gara Doorii jechuudha. Warri duraanii kuus ture kanuttaan gara sadarkaa Raabaa kanurraa gara Doorii ce'ee warri gammee gurguddoollee gara sadarkaa kuusaatti. Akkasumaan tartiibuu fi ittiin deemtee jechuudha. Dura deemtee Dura duubaanee. Gadam kennamuu deemtan keessatti san gaheen isan qabdan maanti jira? Gada kennamuu deemtan keessatti jiltii jila namu waliin qabu. Jilnamuu waliin qabu. Waliin gammannee gammachuu warra waliin qoodachuun alaatti wanne chaanee achi hojjannu dhibiin hin jirta jechuudha. Wanni san achi keessa jiltii addatti san warri raabaa qabin jiru. Jiltii ta'e. Teenna namu waan waliin qabu. Waliin bahee walitti dhufee walirra baasuun alaatti nama achi yaane hojjan dhibiin hin jirta jechuudha. Inni jila. Waan guddaa isaa. Akkasii wanni sirra fudhannu waan gabaabduu waganuma. Namu waan danda'a gosa gumaacha. Agdantiin aadateen. Duudhateen waan faayi nu hojjere mul'ifnaanne karoorfanne kaane. Miidiyaan kee kullee miidiyaa dhiyoo dhaabate. Illeen abbaa gadaa booranaati. Itti nu eebbisii. Gumna gahaa nuftanii. Waan fiitii fedhanii aadaan handhuura ofiiti. Aadaa fi jajjabeessuu fedhanii waan akkana namichi faayuu hin hojjetu. Waan yaada teessanii fettanii miidiyaa akka banattanii waan booranaa kan mul'iftanii ifaa baasuuf waan kan hojjettanii warraa bulaatee bana miidiyaan keessanillee miidiyaa nagaati karaa ormaaraa galtanillee karaa ormaata qabultummaa karoo bana gala. Daawwattoota daa'imtuu miidiyaa qophiin har'aaf qopheeffan tan fakkaatti qaa'ee nu turre qaa'ee abbaa gadaa booruu madhaati raabaa warri am sadarkaa raabar jira qophii dhibiin akka walitti deebinutti horaa bulaa deebana daa'imtuu miidiyaallee jabeeffadhaa saniin jenna.